Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtoota jaallatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromoo fi alhamdulillah hani naga koot nageenyi kiyya han jaalalaa han kabajaadhaa bakka jirtan maras nagaa'u. Daawwattoon kiyya viidiyoo irraa kana keessatti koodii ajaa'ibaa koodii akkaan isin fayyaduun isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya koodiin kunis faayidaan isaadhaa maali jettanii yoo na gaafatan jechuudha. Jawwaalli keessan kun yookiin bilbilli keessan kun jechuudha yoom akka uumame sharikaan isaadhaa yoom akka uumte yookiin yoom akka ijaarame waggaa meeqa dura akka ijaarame yookiin waggaa meeqa dura akka uumame salphumatti beekuu dandeessan jechuudha. Jawwaalli keessan kun jawwaala yeroon isaadhaa irra kute ta'uu jawwaala yaanii gadaan isaadhaa irra kute ta'uu jawwaala dullooma sharikaan isaadhaa egaa baaftee jawwaala ture yoo ta'e salphumatti beekuu dandeessan jechuudha. Jawwaala haarawaa bitachuu yoo barbaaddanis jawwaaluma amma immoo qabdan kana cheekii gochuu yoo barbaaddanis jechuudha. Salphumatti koodii kanaan jechuudha jawwaalli keessan kun jawwaala yeroon isaadhaa irra kute ta'uu beekuu dandeessan jechuudha. Akkasuma jawwaala bituuf deemtan illee haala kanaan koodii kana fayyadamtanii jawwaala sun yoom akka uumame yeroon isaa irra kutuu dhiisuu salphumatti beekuu dandeessan jechuudha. Koodiin kun hedduu takka isin fayyada jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu koodii kana sajjaladhaadha. Egaa daawwattoon kiyya viidiyoo kana laayik sheer godhaadha. Laayikii fi sheerii gochuudhaan nu jajjabeessuun dagatinaa jechuudha. Akka nuyis barumsa bareedaa waan isin fayyadu yeroo hunda jechuudha asirratti isiniif maxxansinu isinis viidiyoo keenya kana laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessuun dagatinaadha. Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinaadha. Yeroo sabskraabii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilikii godhaadha achi booda ool kajettoon irra kayyadhaadha. Viidiyoo keenya namni baay'ee dargee kan irraa fayyadamu laayik godhaadha. Barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan afaana xuraan hordofaan sinin jira. Hayyee daawwattoonni kiyyaa jawwaalli keessan kun jawwaala yeroon isaadhaa irra kute ta'uu jawwaala egaa uumame yookiin ijaarame waggaa dheeraa ture ta'uu salphumatti beekuudhaaf jechuudha. Mana bilbilaa keessan kana dhuftanii achi booda najma murabbaa 1 2 5 8 duwwaa najma achi booda 3 6 9 gootanii achi booda murabbaa gootanii achi booda alaatul asitti isin fide jechuudha. Isin galee haala kanaan yeroo asitti isin fide jechuudha. Asirratti akkuma asirratti argaa jirtan waa 5 isiniif baasa jechuudha. Waa 5 kana keessa wanni amma nu fayyadu jechuudha. Haalli itti amma jawwaala keessan kun jawwaala yeroo irra kute ta'uu jawwaala sharikaan isaadhaa haarawaa ta'uu itti beekuu dandeessan jechuudha. Kan jiru kan shanaffarra jiru kana jechuudha. Kan amma qubeen raa fi faa ammallee fuulduratti caafilaa qabu kana jechuudha. Kiyya jawwaali kun amma bara 2020 takka sharikaan isaadhaa baafte jechuudha. Haala kanaan jawwaala keessan jechuudha bara sallee ji'a sallee guyyaan sallee salphumatti beekuu dandeessa jechuudha. Jawwaali kiyya kun amma waggaa tokko dura jechuudha. Isin galee jawwaala yaani yeroo irra kutee miti jechuudha. Isinis jawwaala kana keessan kana jechuudha koodii kanatti buutaati waggaa meeqa dura akka jawwaali keessan kun uumame sharikaan isaadhaa waggaa meeqa dura akka baafte salphumatti haala kanaan cheekii godhachuu dandeessan jechuudha. Akkasuma jawwaala yeroo bittanillee jechuudha jawwaala bituuf yeroo deemtanillee haala kanaan koodii kana bilbila keessan irratti sajjaladhaatii seef godhadhaatii haala kanaan jawwaala san cheekii godhadhaadhaan isin jaa koodiin kun hedduu takka isin fayyada. Koodii kan sirriitti haffazaa jechuudha. Lakkoofsa isaa jechuudha koodii kana. Najma murabbaa 1 2 5 8 duwwaa najma 3 6 9 murabbaa gootaniiti koodii kana sajjalattanii haala kanaan jawwaala keessan cheekii godhachuu dandeessanii akkasuma jawwaala bituu deemtanillee haala kanaan koodii kana fayyadamtanii jawwaala san sirriitti waan isaadhaa hubachuun dirqama jechuudha osoo hin bitiniin duratti jechuudha. Egaa daawwattoon kiyyaa isin galayyeetti nabdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa akka irraa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawaa taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha. Akkasumas viidiyoo keenya kan namni baay'een argee akka irraa fayyadamu laayik sheer waliif godhaadha. Barumsa birootti nagaa walitti deebinutti waan hordoftan galatooma.